Ashamar kafune akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Horn Miidiyaa kun qophii keenya guggumii torban tokko karaa Horn Miidiyaa isin darbudha. Qophii kana irratti Oromoon ofiisatti maal gunguma walitti maal gunguma akka biyyaatti kan jiru torban hin qabannee isiniif dhiyaan qophii kana qopheessuun hanga xumuraatti si waliin kan turu Alalisaa Dhaabaati. Egaa qophii gungumii koorraa torban kana keessa bakkoota garaagaraa keessatti walitti bu'iinsa mootummaa fi akkasumas finxaalii Amaaraa akkasumas waraana adda bilisummaa Oromoo gidduutti bakkoota garaagaraa keessatti miidhaan qaqqabee jiraachuunsaa ni yaadatama. Egaa qophii koo gungumii yookaan immoo gungumii tokkoffaa kana keessatti gaa finxaalii Amaaraa fi waraana mootummaa yookaan immoo mootummaa amma aangorra jiru wajjiraan bakkoota garaagaraa keessatti keessumaa naannoo Amaaraa keessatti walitti bu'iinsaan guddaan gaggeeffamaa jira yookaan immoo lolli guddaan gaggeeffamaa jira jechuudha. Karaa finxaalii Amaaraa waraana mootummaa kan ta'e bakkoota garaagaraa keessatti booji'aa jirra qabeenya guddaa irraa fuunee jira jechuun Zammanee Kaasaa ibsa kennee jira jechuudha. Gama mootummaatiinis immoo bakkoota garaagaraa keessatti gaa finxaalii Amaaraa yookaan faannoo bakkoota garaagaraatti boojinee jira akkasumas immoo warra kan ajjeesnee warra kan harkaan qabne waraana faannoo kan finxaalii faannoo kana balleessaa jirra jedhee gama mootummaatiinis ibsi ba'uunsaa ni yaadatama hanga guyyaa har'aatti jechuudha. Kanaaf gaa bakkoota garaagaraa keessatti gaa keessumaa hoogganaa isaanii Zammanee Kaasaa irraa kaasee ibsi har'a kenname inni immoo gama isaatiin finxaalii faannoo kana yookaan immoo hoogganaa finxaalii faannoo kan ta'e Zammanee Kaasaa jechuudha. Mootummaa waraana mootummaa kan jedhee waamuu makalaakaa yookaan immoo komandoo mootummaa kan ta'e bakkoota garaagaraa keessatti booji'aa jirra ajjeesaa jirra jedhee gama isaatiin ibsa kennee jira jechuudha. Ibsa walirratti baasuun kun egaa guyyaa har'aa qofa miti ji'oota muraasa yookaan waggaaf deema jechuudha. Ibsa walirratti baasu akkasumas wal gaarreeffachuu akkasumas immoo namoota nagaa keessumaa naannoo Amaaraa kana keessatti walitti bu'iinsa guddaan gaggeeffamaa jira jechuudha. Kanaaf egaa finxaalii Amaaraa fi mootummaa gidduutti lolli hamaan gaggeeffamaa jira keessumaa uummanni Amaaraa gidiraa fi dhiphina guddaa keessa jira jechuudha. Finxaalii faannoo qofa otoo hin taane egaa Oromiyaa keessattis bakkoota garaagaraa keessatti egaa karaa waraana adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa amma aangorra jiru jidduutti egaa walitti bu'iinsi keessumaa namoonni nagaan bakkoota garaagaraa keessatti lubbuu dhabaa akkasumas qabeenyi isaanii saamamaa akkasumas immoo qe'een gubachaa jiraachuunsaa wal nama gaafachiisu. Guyyaa har'aas egaa naannoo Buunoo Beddellee fi akkasumas immoo Wallagga Lixaa akkasumas immoo kibba keessatti bakkoota garaagaraa keessatti egaa waraana adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti walitti bu'iinsa gaggeeffame kana keessatti irra aaneera jedhee waraana adda bilisummaa Oromoo gadi bahee dubbatee jira jechuudha. Kanaaf bakkoota garaagaraa keessatti qaamni hidhatee jiru keessumaa mootummaa wajjin warreen wal lolan yookaan wal dhabanii walitti dhukaasaa jiranii gidduutti uummanni bakkeewwan garaagaraatti qeessaaf qabeenya isaarraa buqqa'aa jiraachuun isaa wal nama gaafachiisu. Keessumaa guyyaa har'aa Beddellee yookaan immoo Buunoo Beddellee keessatti helikoophitarii waraana adda bilisummaa Oromoo rukuteera jedhee ibsa har'a baasee irratti ni agarsiiseera yookaan dubbatee jira jechuudha. Kanaaf waraana mootummaa kan ta'e bakkoota garaagaraa keessatti booji'aa jira keessumaa erga jechoomina kaayyoo jedhee baasee booddee immoo milkaa'inaan xumurraa jira jedhee gama waraana adda bilisummaa Oromootiin ibsi bahaa jira jechuudha. Akkasumas immoo gama mootummaatiinis akkasumas ibsi bahaa jira waraana shanii kana bakkoota garaagaraatti balleessaa jira jedhee gama mootummaatiin dubbatamaa jira jechuudha. Egaa siyaasa fayyadamanii bakkeewwan garaagaraa keessatti uummata nagaa qe'ee fi qabeenya isaa buqqa'uun gama mootummaatiinis gama kaaniinis mul'achaa jira jechuudha. Kun egaa dhumni isaa maal akka ta'e xumuramu walumaan kan laalu ta'a jechuudha. Sa'aatiin qabu fayyadamee qabxii koo lammaffaa yookaan gungumii koo lammaffaatti kan darbu yoo ta'e hiriirri gidduu kana karoorfamee naannoo Tigraay keessatti gaggeeffamaa ture guyyaa har'aa yookaan immoo guyyaa tokkoffaan hiriira naannoo Tigraay guyyaa har'aa jalqabee jira yookaan guyyaa har'aa bahamee jira jechuudha. Hiriirri yookaan kaayyoon hiriira kanaa egaa keessumaa uummanni naannoo Tigraay egaa waliigaltee Viktooriyaatti gaggeeffame kana keessatti egaa daangaan naannoo Tigraay haa kabajamu akkasumas immoo mootummaa yeroo kan ta'e mootummaa yeroo kan ta'e obbo Geetaachoo Raddaa aangoo yookaan immoo daangaa achi keessatti naannoo Tigraay kan ta'e lafti naannoo Tigraay akka kabajamuu fi waliigalteen achitti taasifame sun hojiirra haa oolu jedhanii hiriirarraa fi dhaadannoon har'aa ni mul'isa jechuudha. Kanaaf lafti naannoo Tigraay saamamee jira yookaan immoo daangaan naannoo Tigraay kabajamee jiru keessumaa Walqaayit dabalatee bakkeewwan garaagaraa keessatti naannoo Tigraay keessatti lafti saamamee jira. Kanaaf mootummaan naannoo Tigraay yookaan immoo mootummaa yeroo kan ta'e obbo Geetaachoo Raddaa kan aangorra jiru kun kanaaf nu kabachiisuu jira qe'ee fi qabeenya keenya akkasumas immoo namoonni qe'eesaaf qabeenya isaarraa buqqa'an ammas qe'ee isaaniitti deebi'an jiran naannoo Tigraay keessatti beelli hamaan deemaa jira jedhanii hiriirri har'a bahame kun ni mul'isa. Hiriirri kun guyyaa sadiif kan itti fufudha jechuudha. Sa'aatii 24 muluu jedhaniiru uummanni naannoo Tigraay. Kanaaf egaa waliigaltee achi keessatti keessumaa waliigaltee Viktooriyaatti qaama mootummaa yookaan immoo ministeera Itoophiyaatiin taa'ame kana keessatti qaama sadaffaa gidduutti hojiirra noollee waan ta'eef hojiirra akka nu ooluuf jedhanii guyyaa sadiif walga'iirra ni ture hiriirra ni turra jedhanii
guyyaa irraa hiriira tokkoffaa isaanii qabatanii jiru jechuudha. Hiriirri kun guyyaa sadiif itti fufaa kanaaf dhumni hiriira kana maal akka ta'u immoo yeroon kan deebisu ta'a jechuudha. Qabxii gosa sadaffaatti yeroon darbu namichi Naajeeriyaa muummee ministeera Itoophiyaa irratti raajuunsaa ni yaadatama. Gidduu kana ajandaa miidiyaa guddaa ta'eera jechuudha. As keessatti kan muummee ministeera Itoophiyaa otoo hin taane yookaan Abiy Ahmed qofa otoo hin taane muummee ministeera Keeniyaa akkasumas kan Sumaalee fi naannoo keessumaa Afrikaa bulchitoota Afrikaa bakkeewwan garaagaraa keessatti itti raajee jira yookaan itti dubbatee jira jechuudha. Keessumaa muummee ministeera Itoophiyaatti keessumaa waraana isaa kan ta'e irratti waraanni muummee ministeera Itoophiyaa Abiy irratti yaalii ajjeechaa ni gaggeessu. Kanaaf of eeggannoo gochuu qaba jedhee raajiin kun yookaan immoo namichi raagni Naajeeriyaa kun dubbatee jira. Isa qofaa otoo hin taane paarlaamaan gidduu kana yookaan ji'oota muraasatti asitti ta'amu kana keessatti lolli guddaan paarlaamaa keessatti ni ta'ama jedhee dubbateera jechuudha Itoophiyaa keessatti. Kanaaf muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed of eeggachuu qaba jedhee irra deddeebiin dubbate. Akkasumas immoo paarlaamaa keessatti wanti ta'amu kun ulfaataadha yookaan haala yaaddessaadha jedhee namichi Naajeeriyaa kun raajiin Naajeeriyaa kun akkasumas immoo kan Keeniyaaf illee akkasuma muummee ministeera Keeniyaaf akkasumas dubbatee jira qaala'insa achi keessa jiruu fi kan Sumaalee kana keessatti haalli tasgabbaa'u taanaan wanti kun innis aangoorraa ni bu'a jedhee raajiin kun dubbatee jira jechuudha. Raajiin kun dhuguma raajii moo soba raajiin kun kan jedhu kun wal nama gaafachiisa. Mee maalumaafuu muummee ministeera Itoophiyaatti wanta deemuuf akkasumas paarlaamaa keessatti wanta deemuu fi bulchitoota naannoo Afrikaa fi biyyoota ollaa Itoophiyaa kan ta'anii kan inni itti raaje kun dhuguma moo soba kan jedhu yeroon kan deebisu ta'a jechuudha. Qabxii gosa dhumaatti yeroon darbu waamicha muummee ministeera Itoophiyaa ambaasaadaroota biyyoota alaaf waame kana keessatti biyyoota ambaasaadara Itoophiyaa kan ta'an bakkoota garaagaraa warreen jiraniif waamicha taasisee jira muummee ministeera Itoophiyaa jechuudha. Achi keessatti muummee ministeera Itoophiyaa waamicha taasisu malee kanneen kooluu galtummaa gaafachaa jiran jiru jedhamaa jira jechuudha. Hanga ammaatti informationiin bahaa jiru. Kanaaf waamicha kana didanii biyyicha keessa jiran yookaan immoo ambaasaadara ta'anii biyya hojjechaa keessa jiran sana keessatti kooluu galtummaa gaafatanii dhuguma biyya sana keessatti hafummoo waamicha muummee ministeera Itoophiyaa dhaga'anii biyya isaaniitti galu kan jedhu suni walumaan kan laalu ta'a jechuudha. Kanaaf hanga ammaatti ambaasaadaroota waaman kana keessaa kan kooluu galtummaa gaafate maqaan addan baane garuu gara hundaatti adda ba'uunsaa waan hafuu hin fakkaatu jedhamaa jira. Maalumaaf informationii jiru walumaan kan laalu ta'a yookaan immoo informationii namoota achitti hafanii fi namoota biyyatti galan hundumaa kan qabannee dhiyaannu ta'a jechuudha. Hanga ammaatti wanti adda ba'eeru hin jiru waamichumatu ta'amee fi jira jechuudha. Maalumaafuu qophii gungummii kana keessatti jechuudha finxaalii Amaaraa fi waraana mootummaa gidduutti bakkoota garaagaraa keessatti walitti bu'iinsi guddaan taasifamaa jira jechuudha. Akkasumas wal gaarreeffannaa guddaan zammanee kaasaas arraba guddaatiin keessumaa warreen mootummaaf hojjetan jiran arrabsa yookaan qeequmsa ni yaadatama guyyaa irraa ibsa baase kana keessatti. Akkasumas immoo waraana adda bilisummaa Oromoo wajjin illee qaamni mootummaa wal lolaa jiru bakkeewwan garaagaraa keessatti walitti bu'iinsi guddaan gaggeeffamaa jira. Kun maal xumurri isaa maal fakkaata kan jedhu walumaan kan laalu ta'a. Akkasumas qabxii lammaffaa kana keessatti hiriira mormii gidduu kana naannoo Tigraayitti guyyaa har'aa jalqabe kun dhumni isaa maal fidee dhufa kan jedhus akkasuma walumaan kan laalu ta'a. Qabxii sadaffaatti kan darbu yeroon darbu immoo namichi raajii guddaa kan ta'e keessumaa waggoota dheeraaf raajaa kan ture nama Naajeeriyaa kuni muummee ministeera Itoophiyaa irratti yaaliin ajjeechaa ni raawwatama jedhee guyyaa har'aa gidduu kana ajandaa miidiyaa guddaa ta'eera jechuudha. Kun dhuguma moo soba kan jedhu walumaan kan laalu ta'a. Akkasumas immoo waamicha muummee ministeera Itoophiyaa ambaasaadaroota biyyoota garaagaraaf waame kana keessatti namoonni kooluu galtummaa gaafatanii fi biyya Itoophiyaatti hin gallu jedhanii namoonni biyya sanatti kooluu galtummaa gaafatan jiru jedhama. Ammatti maqaan addan baane isammoo gaafa maqaan adda ba'e akkasumas immoo information isa jala buunee guyyaa biraa gungummii biraa keessatti qabadhee dhufa jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota Horn Miidiyaa qophiin gungummii torban kanaaf qabadhe kana hanga ammaatti daawwataa turtan ture. Qophii gungummii torban kanaa isinitti makan ture immoo Hallalisaa Dhaabaati. Qophii gungummii biraan hanga walitti deebinutti immoo qophiilee Horn Miidiyaa waliin immoo turtii gaarii qabaadhaa.